kitaaba mata duree lama wayiin barreessee ture. Kitaabni kun Bisii Walaloo kan Suura Qalbii jedhu jalqaba kanaaf aartii Oromoo keessatti coba xiqqoo kana cobsee yoo Rabbi na milkeesse gara fuulduraatti mata dureen lammaffaan Carraaf Addunyaa jedha. Yoo Rabbi na milkeesse galmaan hin ga'a jedhee arrasi wal argee gara hawaasa bal'aatti immoo na baasuudhaaf na waamtee kana afirraa na gochuu keetiif galata guddaa. Atillee guddaa galatoomii kitaaba lama of harkaa qabda. Tokko Suura Qalbii kan jedhudha nuun jette. Kan biraa immoo Carraaf Addunyaa akkasuma nuun jette kitaaba maqaan isaa maqaa namatti toludha. Mee kitaaba Suura Qalbii kun barreeffamee xumuramee irra jechuu yaanis dhaga'een jira. Mee sadarkaa maalirra jira kitaabni kun maxxanfamee beera moo sadarkaa kamirra jira? Kitaabni koo kun mata dureen jalqabaa Suura Qalbii jedhu kun waa hunda isaa itti xumuree mana maxxansaatti kaffaltii sababa dhabuutiin na jalaa rarra'ee jira. Sababa kaffaltii kitaabni keessus jalaa rarra'ee jira jechuudha. Sababa kaffaltii rarra'ee jira. Malee kitaabni guutummaatti xumuramee? Guutummaatti xumuramee gulaalliin illee hayyoota gurguddoodhaan gulaalame. Gulaalameera. Gulaalliin illee jalqaba waajjiruma aadaa fi turizimii godina Bunnoo Beddelleetiin gulaalame. Gulaallii lammaffaa barsiisaa maastir Indaalee Taarikuu mana barumsaa bultii addaa yookaan Ifaa Boruu Beddellee barsiisota waa'ee isaanii faana kan gulaalamedha. Barreessitoota kitaabaa gosa akka Sabbata Harmeefaa wabii jireenyaa warra kanaan gulaalameera. Fudhatama argatee fudhatama dhabuunsaa sababan maallaqa dhabuu kootiin amma sababa maallaqa dhabuu qofaaf kitaabni kee rarra'ee karaatti hafee jira jechuudha. Kitaaba kee kana mee qarshii hangam si gaafata? Waan dubbatti qabdaa? Marsaa tokkoffaa kanatti 65,000 kaffalamee galadhanii gaafachii ba'u 60,225 dha. Walumatti 125 si gaafate jechuudha. 125 na gaafate. Maarree gaa uummanni Oromoo akkuma beekamu gaa uummata bal'aadha. Uummata saba biraatiif iyyuu ta'udha jechuudha. Uummanni Oromoo uummata Oromoo bakka jirtanitti kan na dhagaa jirtan jechuudha. Awwal Abaadir dargaggoo yeroo ammaa kitaaba Suura Qalbii jedhu harkatti qabatee akkasumas Carraaf Addunyaa illee qabatee sababa qarshii dhabuu qofaaf kitaabni isaa mana maxxansaatti jalaa hafee jirudha. Maarree namoonni dandeessan dargaggoo kana gargaartanii kitaaba isaa osoo mana maxxansaatii baaftanii fi isiniin jenna.